gowwaa wajjin dhalachuu mannaa dhaloota kophaa irra wayyina jedhanii bara. Saa akka waan Harargeen irraa fayyadamte namicha tokko kadachii namaa miskiinaa gurguru tujjaara jedhanii waarra jedhanii gaggage. Boonu ana goggogiiti ana waa hundan alba'u malee waan isaan keessa jiraniin isinii wanta baza. Ummata saniis miidiyaa irra gartan malee ummanni sunis isin jalaan dubbatu siigal. Rakkoon teessan guddoon keessan beeytan. Gubbarra gartan malee. Keessa namaan beeytu keessa qabattee nama kenniti Oromoon duraan mahimaa kee. Osoo keessa jira kiisha isaanii keessa beeytanii. Siigal. Tujjaarallee qabna jettanii afaan hin dubbatu. Hoggana qabna jettanii osoo beera kana waan keessa jiru beeytanii beeraa argirra naqan kan. Siigal. Wahii qabnallee jettanii dubbatu. Cich. Amma miira keessa nan galchina siigal. Sadiifu xiqqollee taatu if qaanfadha. Xiqqollee taatu if qaanfadha. Nuti garuu arrabaan nu godhata namni. Artistiin keenya nama arrabsa. Aktiivistiin keenya nama arrabsa. Tujjaarri keenya nama arrabsa. Gaazixeessaan keenya nama arrabsa. Min ayinat binnagar nu maali abaarsa. Abaarsa arrabaan nurra diigame. Ish aboo ana afaarraa fakkeenya furadhaa. Anna mallee arrabsu. Arra hayyoota kana namni dura gabbahee sirna jaaruu qabdan jee hayyoota kana irratti Oromoo dammaysee dhiibbaa godhee arra laal qoma dhodheetiin itti boona. Siigal. Cich. Harargeen nama akka nama jaaru malee nama jiigu. Harargeen ban nama yeroo duraati michuu baay'een qabaa lixa biiftuuti irraa jee wallisee Oromoota kana guutuu akka shashalatan walitti hidhee bara. Siigal. Hayy. Akka waan Harargee dhimmamtu akka waan Harargeen isii ergattee kijibduun ifi farshoo walii bittee wal ergatteeti maqaa Harargee balleessuu barbaadde. Abbaan fedhe bakka nun buunuti Khadiir Marturraa eegalee abbaan fedhe Harargee bakka hin bu'u. Anilleen Harargee bakka hin bu'u. Yaada mataa kiyyaatiin dubbachuu jira malee. Uummanni naannoo biroo kakkasilti yaaddan ka waan akka namni Harargee waan kana jaalatee gartee waan koshkoshee tana jala yaa'uu isinif fakkaatte obboleeyyan kiyya. I'm sorry. Siigal. Gaafaan deengadda akkasii bilziqinnaa taa'ee ciniinnadhee mormuu san Harargeen nan ergan. Arraas gaafaan ciniinnadhee bilziqinnaa dura dhaabbadhu Harargeen nan erga. Harargee bakka bu'ee osoon hin taane saba kiyya. Wallagga bakka bu'ee, Arsii bakka bu'ee, Walloo bakka bu'ee, siigal. Gujii bakka bu'ee, Boorana bakka bu'ee, Shawaa bakka bu'ee, ummata dhumuu jiru san bakka bu'eetiin sagalee ta'uu jira jechuudha. Siigal. Hayy. Namni nama jeesu baga jeefte jee faarsu saba kam qabame namni mujrima faarsu amantilleen qabu bar akka shari'aa muslimatti illee mujrima yoo waa godhuu dadhabdan jibba jaabee bakka naannollee bakki inni bakka bu'u hin jiru dhugaan siima jala mureetiin siima. Anarra yooniin kutaa tokko yooniin Wallagga xiqqeesse amma gaafa duraa san gaafaan shanii arrabsu san Wallagga takka arrabseen beeku Wallaggi uummata kiyya jeetiin qomadha waddaan. Garuu warrichi keessaa dhufeetu sirna kanarra miidhaan nurra fidee jee haasan san nama hunda haasa. Suniit dabarte arra ijoollee qaqqaroo kam harroo dirribaa tanaa as ba'ee jechuudha. Tabakka tana jaawarii cufuu danda'a jettee bootaa walii gaddiifta. Tabakka tana marroo dirribaa cufuu danda'a jee jaawariis ijoollee kana as ba'ee alhamdulillahi sadarkaa jennutti sigale amma bazabbazaan waan biroo fixxee milala dura bar ilillii qaallichi sheeyxaantichi kun dhaabuu fi simmintoo inni lafa dibee torbaan tokko booda solloytu tana walii qabaniiti gartee tana poosti godhanii tan irraa bitamuu ditti sigale itti aansanii tiraantira finne jedhanii kachaayinaan firraa facaafte sigale kana poosti godhanii namni jalaa bituu ditti sigale namni osoon garaan beelaa bilibijillichi kabibbita tana jalaa bituu dinnaan amma faayinaalii huun an Hararge jee huun tujjaara kiyyarraa nama eega jee tujjaara yaa tujjaare way tujjaarri kun kami mee importuma takka keessaa maqaasaa tujjaara Itoophiyaan tujjaara jabaa kudhan qabdi
kudhan keessaa mee maqaa isaan agarsiise sigal sigal yemandara nama mandara nyaatee buluu danda'u jechuudha kan isa yesafar noo jaana maarri sigal sigal ha tujjaaran garre gaara kun tujjaara jechuun warra doonii kana importii fi outportii sigalee biliyoona meeqaan akkaawuntii isaa kana seenee Dubaay kana sigalee Dubaayitti fatara nyaatee Londanitti hiraata nyaatee Ameerika ce'ee nyaatu sigalee bizinesaaf jecha sharmuutummaaf osoo hin taane sigalee bizinesa dalagaaf jecha so kanneen tujjaara keeyyati warra keeyyatu hoggii nama kee faarsaa kabiroo arrabsitu nama keessan akka xiqqeessaa jirtu beeytaati. Nuti bara biyyi sheeyxaanummaa isaa dura dhaabbachuu jirra malee isa dura dhaabbachuutti hin jirru. Isin bar parsinaalii jaawar arrabsuu jirtanii. Parsinaalii jaawar dura dhaabbachuu jirtanii. Qaanfadhaa haati qolle. Qaanfadhaa haati qolle. Namaan na ajaa'iballee jaa. So amma nama yeroo namni dijitaalaa dammaqee jiru kana keessatti sigalee waan akkanaa haasa'uun fafa. Waalaikum salaam. Mucaa asli dhuftee mucaa kiyya kanaan baga dhuftee jaame. So qaanfadhaa isin qaanfadhaa amma tanumaan dhaammaddaa amma gara sagantaan dhufeefitti hin deemu duraan dursuudhaan alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galanni haa ga'u namni waan harkatetti rabbiin sharaf hin galateeffatin waan dhufuu taa'us rabbiin galatoofatu jechuudha. Warra dheengadda waliin dubbachuun waliin gartee hojjechuu dhiisii waliinuu dubbachuun qe'aama jedhanii asiinuu robbookkisuu turan kalee gartanii jirtanii jechuudha. Dursa uzoon sadiitti seenin sirna jijjiirama waan jedhamu kanaan isinii himaa jechuun gara binaa laafis. Jijjiiramni tokko hoggii dhufee adda facaasa. Hayyoota kana, ummata kana, maal kana. Kun jijjiirama kana gala warri wajji qabsaa'u tures namni adda facaa jechuudha. Amma 91 warri viidiyoo tiyyatana daawwattan kan 91 turtan gaafa jijjiiramni 91 dhufu san dhaabni ni faca'ee jechuudha. Dirqiidhaan walis suphanii wal tura keessa walit deebisanii jechuudha. 2008s kan mudate kanaa jechuudha. Jijjiiramni dhufee 100% kun gaafin hin jiru. Itti cichaniiti. Hayyoonni keenya jaawariin hangafanii wal jala hiriirree halkanii guyyaa ka shaayii danfisu, ka hojjaa danfisu, ka caatiin as ceewu, ka farshoon as ceewu tokkummaadhaan sigalee jijjiirama finnee sirna hin buqqa'u addunyaan jette san buqqifne jechuudha. Mee waan takkaan isinii himu. Isin sheer walii godhaa sheer gammachuu ta'e sanarra warri waan ibsattanii sheeriidhaan ibsachuuniin isin beekaa jechuudha. Sheer gootanii waliin ga'uudhaan sigalee waan takkaan isin himu. Intala takka hoggii fuudhan gurbaan tokko intala takka arruma fuudhee yoo fidee uleen tumu seene aboo intala tana maaliif tumtaa jee maatiin itti kaa ollaan itti kaa namni hundi itti kaa jechuudha. Jaawar itti laffa'eeti jijjiirama kana as baase rabbi wajjin hayyoota Oromoo guutuu dabalate anarraa eegalee hanga Jaawar Mahammadiin baatutti itti lafaaneeti jijjiiramni kun as bahee jechuudha. Hoggii as bahu Jaawar dursa lamma laale. Hoggii lammaa laalu lammaa wali godhaniituma namitti biroo as baasan. Ay intalana jijjiiranii hin taane ejee harka facaasee lolusse. Hay nuti hundinuu wayi beeynaare. Intalti tun nu waare. Sigale anaa fi siifillee aboon talata nama fuute. Haatas gabbooyitu. Meedhaa hoggii inni tumusseenu bara. Ay hin taane ejee hoggii inni tumusseenu. Sigale meedhaa phuu jennee dura dhaabbachuu turre yaadattu. Intalti immoo dhalaan tun hoggii heerumte bara hoggii dura baranoo san amala sii ka dhugaa sana sin baaftu beeka hoggiitti qobbultee ilmoonis garaa teessee ilmoo dhalte booda isiin dhugaa sun as baati jechuudha. Qaallichi hanga duraa san nu dhooyfate amala isaa nama hunda dhooyfateeti yaa rabbi miskiin hamnu harka kana qofa kaayeeti
akka warra dhiira jaalatu biyya tanatti dhiirti harka qofan keessu amma waan san dhiisee eegaan hanqee booda harka qofan kaa'u bara biyyi garteen waan san dhalaa dhiira jaalattu godhaa dhiisii yeetiin viidiyoo irratti amma dura waraabnaan ni dhiise alhamdulillah. Harka kana qofa kaayete yaa Oromoo yaa saba koo yaa maarree koo yaa miitirkishoo koo jechuu tureemi. Oromoo gaagaraa siini beekte garaan Oromoo timaantimii bara. Hanga tikka bushuu godhan. Bushuu aboo rabbii jaawar intala tana cabaqaan rabbii Muhammad yad aboo gurbaa jennee ta'u mucuma keenya kana eegalleewu. Dhiiftamoo dhiiftu intala namaa asin nu fiddeen jaawaruma seennee siigale. Yaaboo taa intala tana naa beekaa rabbi sodaadhaa taa. Yoo asikillee nu baqaysite ilmoon isin dhaltulleen isin balleeysuu teeysi malee ilmoo isin fayyadtaa aboo sunurra siigale jaawaruma cafaku seennee iddalti oggii teeysee hortu wanni isin facaaftu hattuu gantuu buqqiftuu gudeedduu siigale laa ilaaha illaa muhammadur rasuulullah. Amma firri dammaqiga ollaan amma dammaqi Soomaaliyaan amma iyyite Jibuutiin amma iyyite Eertiraan amma iyyite warri jaawar dura dhaabbachuu ture gaa ollaa kana fudhadhu gaa siigale an akka siigaluufin intalaan siimu jira addunyaan guutuun amma mataa qabatte way amma qiyaamaan nu qabachuun amma gaa ilmaan dhalate ol jechaasuu way firdi feeti muka yoo ajjeefte heera dhiyaatta muka yaa boomee akkam taana gaa qiyaamaan amma nu qabatte. Osoo gaafa inni duran talatan hin ulfeessu jaawarjuu san hayyeen ulfeessin jennee dhiifne siigale arra tun hundinu mudattu jechuudha. Yaa jarana taanarra dura aruuza seeni jennee hin seenu jeedditi seen ta'uun seentu ni tumne hayyee jijjiirama jee biyya galee jechuudha. Aruuza oggeenni seerreeysa ilmoon ulfooyitee dhalatte ilmoon lafa dhiiftu seerri sin dhiisu aadaan sin dhiiftu maarreen sin dhiiftu qiyaamaan nu beeka santu nu qabatee jechuudha. San keessaa ilmaan intalaa ka qiyaamaa kan jawween juusan ka dhalate san ajjeesuu osoo hin taane akkamifirraa geggeessina irratti hayyoonni keenya kaleessa wal gahee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walgahii naamusa qabdu walgahii kabajaadhaan qaamni hidhate qaamni karaa nagayaatiin qabsaa'u waan warri hidhannoo dalaguu hin dandeenye. Atiis hojii tana qabadhu. Atiis hojii tana qabadhu. Waliin jettee Oromoo takka akkasi kabajaan osoo walitti wacin hayyoota gartee jijjiirama kana keessa wal madeesse. Nama wal tuttuqee jiru haay wali goone osoo waggaan guutin as baasuu keenyaaf anaa fi isinillee warri dhiibbaa godhe viiva onnee takka takkaa nu haraa jechuudha. Dura if galatoomfanna. Isin maamiltoonni kiyya warri na wajji dhiibbaa godhe dura isinirraa hin eegalaa jechuudha. Maaliif isinirraa eegala? Hayyoota kana jechuun gabra keenya jechuudha. Hoogganaa jechuun gabra ummataa jechuudha. Hoogganaa ummataa jechuun gabra ummataati. Garuu piippiin faallaa sanii gabra ummata godhattee jechuudha. Ummata cafaquu, gudeeduu, buqqisuu kanas godhattee jechuudha.